Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota naardostu bakka iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa irra barnootaa baay'ee bareedaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Barnoota irra qabadhee isiniif dhufes namoonni baay'ee yuutuubii irratti gaafa viidiyoo keessan gadhiiftanii beeksisni fakkeenyaaf viidiyoo gaggabaabaa gaafa gadhiistan beeksisni nuuf hin banamu kan jettanii na gaafataa turtanii fi haala kamiitiin beeksisa banachuu akka dandeessan yookaas viidiyoo keessa irratti beeksisa banachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Isa dura garuu yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan Naardos Tuubiin sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Naardos Tuubii yoo sabiskiraayib gootan waan baay'ee irraa hubachuu dandeessu. Fakkeenyaaf barnoota appilikeeshinii barnoota afuuraa wajjin wal qabatan barnoota baay'ee argachuu ni dandeessu. Kanaaf yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jechuudha. Gaafa sabiskiraayib gootanii raawwattan asii ol kan jettu irra godhachuu hin dagatinaa. Wanta gadhiisu daddafee akka isin bira ga'utti jechuudha. Namoonni baay'een akkasumatti mallattoo sabiskiraayibii tuqxanii baatu. Kana booda yoo fedhe hin dhufaa yoo fedhe immoo isin bira ga'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ol kan jettu kanarra kaawwachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa kallattumaan gara barnoota keenyaatti waggaa seennu barnoonni har'a qabadhee isiniif dhufe yeroo baay'ee viidiyoo gaafa gadhiisnu harka caalu kanatti fayyadamneeti yuutuubii kan jettu kanatti. Haa ta'u inni kunillee yuutuub istiidiyoon gama kanaan jirullee ni jira. Irra guddeessatti garuu namoonni baay'een kan qallaluuf yookaas kan salphatuuf kiroomiidha jechuudha. Kiroomii kanaadha. Kiroomiin waan hundumaa of keessatti qabatee jira. Yuutuubii irraan viidiyoo gaafa gadhiifnu beeksisni nuuf hin banamu kan jedhudha. Yeroo baay'ee kan na gaafattanii turtanii. Egaa isa kanas al tokko seenaan isinitti agarsiisa already. Fakkeenyaaf viidiyoo asiin erga gadhiifnee raawwannee booda yuutuub istiidiyoo keessa seenaan isinitti agarsiisa. Yuutuub istiidiyoo keessa gaafa seenu kunoo viidiyoonni asitti gadi dhiifamanii jiran ni jiru. Kontaanti kan jedhu keessa seenee viidiyoo tokko already viidiyoon kun hundumti isaa beeksisa irratti banamee jira. Kan namoota tokko tokko bakka beeksisaa kanatti mallattoo banee hin jiru. Oofii godhee jira jechuudha. Egaa isa kana haala kamiitiin irratti banachuu dandeenya? Haala kamiitiin bananna kan jedhudha. Gara kiroomii keenyaa yoo dhufnee achi waan sirreeffannu qabna jechuudha. Kiroomii keenya keessa dhufnee sirreeffanna. Kiroomii keenya keessa seennee sirreeffannaa jechuudha. Kiroomii keenya keessa akkuma seenneen amma fakkeenyaaf as keessatti gara lammaffaarra kan jirtu kana irra seenne viidiyoota keenya beeksisni irratti hin banamin jiran kana ilaalla jechuudha. Beeksisni viidiyoota keenya meeqa irratti banamee hin jiru. Fakkeenyaaf beeksisni viidiyoota baay'ee irratti banamee hin jiru kun akkuma argaa jirtan asii fakkeenyaaf oofii ta'ee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan oranni kun beeksisni irratti banamee hin jiru jechuudha. Maallaqa lakkaa'an jiran jechuudha. Isaan kana akkamitti banuu dandeenya? Viidiyoon kun hayyama nu gaafata yookaas dhimma maal irratti akka hojjechaa jirru akka beeksisnuuf nu gaafatee hayyama akka laannuuf nu gaafate jechuudha beeksisa irratti banuudhaaf. Isa kanaaf bakka oof jettu kana irraan al tokkoof ni tuqna. Bakka oof jettu kanarraa al tokkoof ni tuqna. Ergasii on kan jettu irra kaawwanna. Isa booda next kan jedhu tuqna. Nextiin kun fuuldura jirti. Isa booda kun as keessaa filannoo kana nuuf fida jechuudha. Filannoon kun wanta irratti hojjechaa jirru hojiin keenya maal akka ta'e akka filannuuf nu gargaara. Isa hundumaa keessaa viidiyoo yuutuubiin hin barbaanne waan maxxansitan yoo jiraattan isin dabarsu. Garuu viidiyoon keessan qulqulluu akka ta'e itti amantu yoo ta'e bakka raayitii kana
al tokko boolla sana keessa raayititti gootu jechuudha. None of the above kan jettu. Kana keessa al tokkoof raayit erga gootanii booda bakka kanatti kunoo submit kan jettu jirti jechuudha. Dhuma kanarra isa tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Isa erga tuqxanii booda kunoo haala kanaatiin ayyama na gaafachaa jira egaa. Okay, namoota tokko isiniif banaa, namoota tokko immoo kunoo haala kanaatiin isin gaafata. Verify that is you jedhee na gaafachaa jira. To continue your search. Maal jechuu barbaadeeti viidiyoon kiroomiin kun kan keetii yoo ta'e nuu mirkaneessi kan jedhu na gaafachaa jira. Isa kana paaswoordii isaa yookaas kooddii isaa eessa argachuu dandeenya kan jedhu fuuldura kanarratti gaafa tuqxan kunoo boolla bakka kana isinii fida. Amma fakkeenyaaf asitti gaafa paaswoordii keessan guuttanii jettanii isin dabarsa. Fakkeenyaaf paaswoordii asitti guuttanii gaafa dabartanii kooddii isiniif erga bakka duwwaa jechuudha. Kooddii kana eessaa argannaa jettanii ijoollee baay'een yeroo baay'ee na gaafachaa turtan. Isa daqiiqaa tokko keessatti ariifattanii itti guutuu iddootti dandeessan isinitti agarsiisa. Seetingii keessan keessaa dhuftu. Seetingii keessan keessaa akkuma dhuftanii seetingii keessan keessaa akkuma dhuftaniin Google kan jettu barbaaddatu jechuudha. Google kan jedhu kunoo Google kana keessa al tokkoof ni seentu. Google kana keessa akka seentaniin ariifattanii jechuudha. Google keessa erga seentanii booda Google manage kan jettu kana keessa al tokkoof ni tuqxu. Okay, haala kanaan erga tuqxanii booda gara fuulduraatti adeemtu jechuudha. Gara fuulduraatti egaa security kan jettu kana keessa al tokkoof ni seentu. Isa booda gajjallaa kanaa dhuftanii argattu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan asitti kan gamatti na gaafatee ture security code kan jedhu kana al tokkoof gaafa irra tuqxanii asitti isinii fidaa jechuudha. Kun haala kanaatiin as keessaa kan barbaadan filattanii ariifattanii itti naqxu jechuudha. Bakka amma na gaafate sanatti eenyummaa kee mirkaneessi kan jedhe sanatti jechuudha. Isa booda asitti erga paaswoordii keessan naqxanii booda bakka duwwaa sana isinii fida. Isinis ariifattanii dijiitii kana itti guutuu qabdu jechuudha. Dijiitii kana itti guutuu qabdu jechuudha. Kunoo dijiitii kana yookaan isa gubbaa yookaan isa jala ariifattanii itti guutuu qabdu. Isa booda isin dabarsa jechuudha. Ergasii booda beeksisa isiniif banuu ni danda'a. Agasitti garuu eenyummaa keessan mirkaneessaa kan jedhu baay'ee sirratti tole jedhee isinii dafee fudhachuu dhiisuu danda'a. Irra deddeebitanii yaaluudhaan bira dabarfachuu dandeessu jechuudha. Eegumsa keessaniif kan inni akkas godhuuf waan ta'eef. Egaa haala kanaatiin eenyummaa keessan erga mirkaneessitanii booda waan hundumaa xuxxumuruu ni dandeessu. Beeksisa irratti banuu dandeessu. Akkasumas karaa kiroomii viidiyoo gaafa gadhiiftanii isin gaafataa jechuudha. Viidiyoon keessan qulqullina qaba moo hin qabu kan jedhu isaaf booksii dhumarra jirtu sana raayit gootanii gara fuulduraatti adeemtanii irratti banachuu qofaadha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin beeksisa viidiyoo keessa irratti banuu dandeessu isiniin jedha. Barnoota har'aaf qabadhee isiniif dhufee barnoota kanaadha. Wanti gaaffii sitti ta'u yoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessaa. Barnoota biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammallee chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Baay'ee.